bust you need it, I'll bleed it. Geeking off a Perkin, bitch, I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Pass me the stainless, I'm mask off faceless. Hayi akkam jirtan kabajamoo jaallatoomaatiiwwan chaanalii keenya Oro Star yaarraa waan adda tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Artistii Caalaa Daggafaa sirba mata dureen isaa maal taana jedhu yeroo dhiyootti jedhee kan ture gadhiiseera. Sirbi kunis haalaan kan nama hawwatu baay'ee bareedaa isaa kan ta'e tokko yommuu ta'u namni Oromoo taatan hundumtuu yuutuuberas kan taatan sirba kana daawunlood gootanii yuutuubii dhuunfaa keessan irratti illee akka gadi hin dhiifne arraan isinitti madhaamna. Sababni isaas artistoonni Oromoo hundi isaanii galii birrii baay'ee itti baasu galii xiqqaallee kanarraa argatanidha. Haa ta'u malee Caalaa Daggafaa yuutuubii isaa osoo gaashaan illee hin beeksifatin irratti gadhiisuu isaa hin beekama. Yuutuub chaanaalii isaa sabiskiraabii 3,000 qofaa kan qabu irratti yeroo gadhiisu yeroo ammaa kana namoonni baay'ee illee kan daawwatame yoo ta'u baatus namni hundumtuu liinkii isaallee koppii gootanii sheer akkasiin gootan arraan isin gaafadha. Sirba kana eessaa arganna jettanii namoonni gaafatan liinkii isaa description boxii jala isiniif hin ga'a akkasumas koomentii jalqabaa irratti isiniif nan barreessa achirra seenuun daawwadhaa laayik godhaa. Facebook irratti illee kamirratti akka gadi hin dhiifne arraan isin gaafadha. Namni kamiyyuu arraa keessan Facebook irratti akka gadi hin dhiifne arraa isin jedha. Galatooma.